Yooyaan malee yooyaan dhaggeeffattoota fi hordoftoota BBC Afaan Oromoo nageenyi badhaadha babaroo fafayyaa kun sagantaa BBC Afaan Oromoo ka stuudiyoo keenya Nairobi irraa isaan dhaqqabu maqaan kee Asli Galgalooti arraa keessummaa qabaneessanii dhiyaannaa keessummaan keenya xiinxalaa siyaasaa Haji Jawar Mohammed arraa stuudiyoo keenya keessatti wanti nurraa haasofnu haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jirtu hiree siyaasa Oromoo fi garfuul duraatti inni maan qabatee Oromoof dhiyaata yookiin siyaasaan isaa maan keessa jirtee ka jedhirraa an Asli Galgalooti waayilkiyya ammayyuu waliin jira ammayyuu هي بالفرد وصلي أنا في سيولين تاني جوار محمد وجن ترتي تاسفنا دموتا كمتي دموتا سياسة توبيا كسم سمو كان أوروميا في كان ناني شادة بلتي دموتا غراغرتي كان غافنو جوار محمد بغان غان نفت بغا نجا ولد ديبن هتين غا جامو ترودرا إيه دوكا دوكا إيه توينيتي نتفكات هي سنياسي أنيس دولومي سنيس ببلتني باقيتني نيدا قالتهم بيساني لنا وردفتوتينا فيسبوك كنراتي غافي كيسان أكو مرجني ساني لي غافي سنرجي تاني ساني دبسنا كان مو أكو سجتان كن ديمون ساني لين غافي كيسان إرجعوا دندتاني جواريو غافي كن جلك أبا جلك أبني أتين نم سياسة بكما إثيوبيا كيسا فدنيا كيسا اللي تقولوا بكمو وقاسا دي دورا يجي ماني آتي باتمو قدوم تألفت أفور بافت شوف مو ما تدلت ندلو مري كمان يراد داتيت يراد المني دابوتي بيس ورقة ما كيس تورتي مني داستا واني يادا توريف يوم باي مالين قرا كيو مري أجا توري بكلا جينيسي أنا في روسان لولي تجراي ريف تكوهار غلفتا أوروميا كيس لولا همات توري نمونا كينيا باني دوبچون إبدا بالولا جرورت بوا دبلو وان تيف جالي سودان دوي دوبان حالا نجينا رت كاموتا ولولا جران ديبا وجودان أمانسي سودان كسمس هواس الدنيا كما دبلوماسيتين توم سوغراني بيجي تكرنا كت بيسوداف جالي سودان دوبان يالي قد ويا يا دجوران جالي garuu dhiyen kana deebistee haasa'u jalqabgaaf mana dhaatibaate wanti ati barreessitu leen jidduu dhaabbattee akka waan gartee nama araarsu akka miidiyaa isaa turte amma immoo dhiyen kana baatee mootummaa kallattiin qeeqaa jirta maaltu jijjiirama? Kun siinjee biyya sanitti ajandaan guddaan kan ta'uu qabu nagaa waggoota lama walakkaa dabaraniif afaaniin haa callisu barreessuuf dubbachuu adiisu malee hirmaanna cimaan godhaa ture. Oromiyaa keessattis naannolee biraa keessattis araarri akka dhufuuf qaamota mootummaas kallattiidhaan qunnamaa humnoota dippiloomaasii biyya sana irratti dhiibbaa qabaachuu danda'an kan gama lixaa jiranis kan gama bahaa jiranis baha jiddu galeessaa jiranis biyyoota adda addaa keessa deemuudhaan hogganoota biyyoota arguudhaan qaamota dippiloomaasii arguudhaan hunduu gama isaaniitiin dhiibbaa akka godhu tumsa barbaachisaa akka nu godhu irratti hojjechaa ture. Dhiyeenya kana egaa Pretooriyaa irratti uummata Tigraay fi federaala booda araarri godhame booda hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanni argaa jiru gama nagaatti deebi'uudhaaf fedhiin akka hin jirre yeroo bitachuudhaaf malee rakkoo biyyattii marii araaraa dhugaatiin political settlement jennu saniin gara araara dhugaatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa gara guyyaatti hir'achaa deemuu isaatiin arge. Kanaaf mootummaa sossoobuudhaan kadhachuudhaan amansiisuudhaan gama dirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan hin waddeef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pireeshar irratti godhu origin barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jedhee waan yaadeef gara sana deebi'e. Kanuma wal qabate tarii bakka amma jiru Naayiroobiidha. BBC Naayiroobii Keeniyaadha jira. Jireenyi keessa erga yeroo dhiyootes Keeniyaa ta'eera. Maalii fi amma dhaggeeffattoonni keenya kana nu gaafadha jedhanii irra deddeebiidhaan nu barreessu. Jireenya baqaara jirta maaf Keeniyaa filattee kana dura Itoophiyaa seentu reeffa kiyya qofatu ba'a Itoophiyaadha jettee turte. Ana mallee jiraatuma Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hin hojjedha. Keeniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti hodhamuu danda'u. Jiddugala dippiloomaasii naannoo kanaa taatee Finfinnee dursitee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kana waan hojiin dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata. Kanaaf as jira malee baqadheetii miti. Yeroo yeroon ji'aan akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin kiyya jiru malee baqadheetii miti. Kana dubboo Baqqala Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaa dhaqanii gasii kolgaltummaa gaafachuu isaanii ifa godhaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome kana caalaatu na hidhanii kana booda du'uma yoon du'e waan gaabbii guddaa irraan qabu sanii migaanaas na galche. Dhugaadhaa akka inni dhaabayeen gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu
jeequmsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan. San booda waahillan paartii keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'annee biyya san keessatti yaaliin gaafsan godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf. Akkuma isin jee yeroo hidhaa ba'etti sababa kiyyaan rakkoon tokkollee rakkoon biyya sanitti akka deebi'u hin barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaafillee akka irra wayyaa. Asin sosocho'ee namoota arguu hin danda'a. Finfinneetti sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf hojii kiyyaaf akkasumas immoo sababa kiyyaan rakkoon biraa kan uumamne jechuun biyya kana filadhe jechuudha. Gam siyaasa yoo deebinee wanni ati reef wanni dubbachuu jalqabee fi dhiibbaa siyaasaa uumuu fi rakkoon Oromiyaa keessa jirtu mootummaan fakkeessuu malee marii araara kana fedhii isaa buusuu akka hin qabne dubbatte. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon jirtu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti. Dhiyeen kan kati barreessitee ka fedhii hin qabne mootummaa malee waraana bilisummaa Oromootiin iti jette. Qabii kun lamaan akka waliin dhageen akka daariin buune maaltu danqa? Garaagarummaa qaban turanii marsaalee lamaan Tanzaaniyaatti godhamee hordofan ture. Qaaman akka namni jedhu achiin turre garuu haala mijeessuu keessatti keessan ture. Wal shakkii fi wal hubannaa dhabuun gamalachuun jira. Dhiheenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture. Yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromooti miti. Kun mootummaadha. Sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf hin yaalamaa. Yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsinaa gariin harka kennee nutti galaa jira. Kan ni cabsina jedhee kan marii araaraa hin barbaadu jedhee mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana isaatti san qofa osoo hin ta'in naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadattan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete? Lola kan Oromiyaattis, Amaaraattis, Tigreettis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu ka barbaadamu taate sababni ijoon sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuu barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee, cinaadha mallaqa kennee, kaan sossobee, kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko Jawar galfachuu danda'a, gaaf tokko Ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf kan Aslii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiitiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhiin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni garuu jira akka gabaas garaagaraa irratti arginutti godinoota garaagaraa irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee inni jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko hin turre. Gaafa marrooni waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa isa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa wal ga'ee jechuudha. Maaliif amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara. 2019 ammayyuu hin beekan interviina godhaa ture yeroo sanitti. 2019 waraana marroo jala jure keessa walakka ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkooti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galche sun yoo hin furamin har'a 500 yoo gale borumuu 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galche siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaatiif federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu kabiraammoo deebi'ee akka hin seenne yoo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabumaa lola seensisan furuun dirqama ta'a.
Akkuma jettee duraan ati illee yaalti. Barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buufne. Warri deebi'eeleen deebi'ee bosonaa deebi'e. Kaan hin hidhamanii, kaan hin ajjeefamanii gabaas jedhutu jira. Kaamma kanaaf ka gaafas maaltu ati godha? Warra galuu jiruu fi ka gaafas gale. I think Einstein na fakkaate. Waan wal fakkaatu irra deebi'anii tolchanii bu'aa addaa eeguun maraatuudha jedhan. Barsan yaalii goonee hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun sababa adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun. Ani kun barreessetti ijoolleen amma galan kun dura wal lolaniiti. Murnooti adda ba'an. Murnooti adda ba'anii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenyas rakkisuurra ofiifillee dhiiga ol dhiisuurra galuun isaanii waan gaarii jeesin amana. Garuu rakkoo Oromiyaa keessa lola Oromiyaa keessaa kanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uumame tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abbaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furiin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo kala dachaadhaan galaa jechuudha. Remember Abbaa kan hoogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hooggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hamma tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchituun adda furmaatan argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a? Fakkeenyaaf gaaf biyyaa galtanii wanni ijaartanii turtanii baqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan. Paartiilee biyya bulchurraa, paartiilee mormituurraa jaarsolee ijaartanii walitti fiddan. Kaayyoon isaa maal ture? Maafi baay'ee fi galmaan ga'uu dadhabe? Kaayyoo baay'eef maaf galmaan ga'uu dadhabe? Maaltu jira fakkaate? Akka nuti yaada turree fi akka itti abiifaa yaada turan gargar ture. Nuyi sirni abbaa irree EPRDF dadhabee kuufee qabsoo uummataatiin kuufee warri jijjiirama hoggannee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnes amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesisa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deemaa turre. Isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan. Ifa ture jalqabu warraa jechuudha mormaan ture kobeetu. Adadaan isaan irree abbaa irrummaa cimsachaa deeman. Nummoo yaalii irree isaanii san hamma tokko dhiibbaa irra goonee daandii baaburaa gara dimokiraasii geessuurraa akka hin baaneef shaakalaa turre jechuudha. Deemnee ka yaalle sunis wanni hin ta'iniif maali? Nu gaman harkifne isaan gaman harkisanii gaaddisnillee bifa saniin laamsha'uu danda'e. Kanaaf rakkoon kana ture. Asirratti xiyyeeffatamaa waa dabaluudhaa fi warri mootummaa maal jedhu akkuma nuti dhufnee aangoo qabanneeni mormii mataan isaa ta'u gargaarsa biraatiin isaa ta'u paartiilee mormituu waggoota dheeraa falmaa waan turree fi amma carraan keenya aangoo nuti dabarsuu qabdu jedhanii aangoo irratti hodhabneedha. Kanatti paartiilee mormituu irra deddeebiidhaan qeequ. Maal deebiin kee? Aangoo nuti wayyaan irraa fuudhee harka isaan kaa'e. Osoo barbaanne aangoo maal argatu? Dhugaa yoo dubbannu taate jiru Daawud jira Leencoo jira yoo barbaade Abiy waggaa 10 isaa bulchu. Garuu tokko gaafiin uummataa akka deebi'u. Lammaffaa sirna demokraatawaa sabaaf sablammoota biyya sanii haqa isaanii bifa walqixxummaadhaan kabachiisuu danda'u fiduu qaba. Yaaliin hanga ammaatti murnoota adda addaatiin aangoo irra qabataniin sirna abbaa irree tursiisuudhaaf yaalame biyyattii laaffisa. Hariiroo hawaasa biyyattii sanii addaan fageessa jeeqaa waan deemeef bara amma aangoon Oromoo harka seenee jedhamu kanatti a better model, a better vision biyya saniif qabaachuu qabna yaada jedhuun jechuudha. Warra gaafsa isaan gargaaree dhiisi warri isaan irraa shakkii qabaachaa ture. Daawud Faanis ta'e warri biraatis aangoo isaanii hin barbaanne soba kun. Yeroo sanitti aangoo mootummaa kanaa osoo barbaadame hin argatan jechuudha. The principal natu murteesse hunda isaanii caala. That was me. OPDO'n keessaa humni jijjiiramaa aangoo qabachuu qabaa jennee kitaaba keessatti hin agartan. Warra TPLF wajjin negoshee goone ugee bittu sam. Hin turre bara isaan hin sobu warri garaagarummaa qabna hogganoota Oromoo bifa adda addaa wajjin jiran. Kanarratti garuu namni yeroo sanitti aangoo nuu kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali? Kallattii gara fuulduraa irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hanga ammaa
murnoota TPLFnis, murnoota Dargiinis, murnoota Haile Sillaaseenis yaalame biyyatti ni miidha malee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaadha. Garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe. Amma haala majiruun tarii paartiileen mormituu siyaasaa turan ibsa baasu malee sochiidhuma irrayyuu jiranii jedhanii qeequ. Ati akka hoogganaa paartii mormituutti maadha deebiin kee tarii isumaan wal qabsiiste immoo ministeerri muummee Abiy gara aangootti yeroo dhufanii maltii paartii dimokiraasiin akka babal'atu akka utubamu deddeebiidhaan dubbataa turanii sun booda keessa akka ta'an jirre argaati jirra. Garuu akka paartii mormituutti eessa jirtu sun sochiin keessan maalirra jira? Paartii mormituu akkan sochoo EPRDF duraa akkan sochoo ni danqa ture. Kuni garuu mootummaa durriyootaati. Sochii mootummaa shiftootaati durriyoota qofa miti. Fakkeenyaaf kaafaawwan wajjira qabu ture na qabxeerra. Hoogganaa achiibsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutummattuu wajjira isaanii hin qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kanaaf kaafaawwan gaafa kaafaawwan ta'e yoo fudhatte caasaa cimaa qaba lafa jalaan ifatti waajjira banii akka sochoosuu kan taate lubbuu ilma namaati irratti murteessuudha. Kun warra battee ajjeesedha. I mean, how can somebody kill battee? Nama sirna battee ajjeesee irra biratti ammayyuudhaan dhaqiitii ambotti waajjira baniiti kaafaa bakka bu'u jechuun guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataama gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartiin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru. Ammallee jiru caasaas qabu. Caasaasan garuu lafa jala hojjenna malee ifatti baafnee yoo hojjennu taate ilma namaaf ichisiisuudha. Kan gama dimokiraasii malti paartii jettee Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Maal haasoftan yeroo tarii? Yeroo TPLF was negotiate godhaa ture yeroo sanitti. Maqaan isaa waggaa dhufu nama amansiisuudhaaf gara Ameerikaa dhufee ture. Bilbilaan waggaa haasofnu I think on the second phone call sirna mootii jaaruu malee sirna dimokiraasii jaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture. Jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa. Ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Kan ammoo jahan dabre kanatti qabatamaan waan agarreedha. Akkuma jesse Jawar kitaaba keessatti walgahii kan keetiif kaabii bal'inaan ibsita. Gaafa inni Ameerikaa dhufee wantoota keessa ibsitu namni achiin akka hoogganaa Prime Minister biyyattii ta'uu isan feetan akka warra gaafa sochii sun geggeessetti lama magarsaa yaaddanii Abiyyiin ammoo gaafas akka Chief of Staff ta'utti jetteen atin. Sunitti rakkoo sanii ta'e sunitti relationshipiin keessa akka hin hojjen yookiin haaloo si ba'uuf fakkeenya hidhamti fa'aa jettee yaadda? Garaagarummaan keenya fundamentally Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa ummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsaa'e ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sanamma namoota hundatti ibsaan ture. Including maatiin kiyyaa'u boleetiin xiyyeeta akka amma egaa namni hedduu mirgaan inni gara aangootti dhufu sanii qeequu itti fufnaa aboon irraa callisii nu amma Oromoon aangoo nu qabatee jira. Mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisii naan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu. Hidhamuunis ta'e wal diddaan hunduu kan dhufu fundamental world view. Society nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf. Tarii amma gaaffii duratti kaasirratti waa'ee ministeera muummee waa dubbatteetta. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomne irras jechaas turte. Tarii sama duratti jettee hojii waliin faallessu. Maaltu ta'etti fakkaate? Kophaan ta'e yeroo mormu san uummanni mormitoonni manguddoonni dhufanii waajjiratti nuu ta'eera wayyaanummaan haa deemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe aangoo qabaatu na cinqan. Ofii shakkii beektaa? Inni naaftee ofii fangoo barbaadde ofii akkuma dhiiroo yoo sirba mammaasa Oromoo tokko jira beektaa? Umarii sirbana fakkaate 11 ta'anii hojiin manaa bayanii 10 garana godhee tokko godhee eenyuun maraateen isaan beekamu. Ofii shakkii I said maybe I'm wrong.
maybe waan an agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. So let me give it. Jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine. Let me give it a try. Akkasii okay. Yoo adattan gaafa yangoo qabate boleessi yangoo qabattee mi'aayee wanda dabarte amma dandeenyu walaa gargaaru. I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u. Waan hin beeku hojjennoon kee kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu yaada yoo hin biyya gale waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deebiin garuu milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf nan rakkadhe gaafas I have to try something. Aslisti dabarsuu kun dura akkanuma siyaasa tokkotti Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa? Yoo jara kanarra hafte dhugaan siin jaa. Maal jechuu? Anaalojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya hiddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaarsa nyaata. Uummata miskiina beektaa uummata fayyaalessu wallaahi uummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin parsantii 2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan 42% gaazaa irratti saantiimii 10 waggaa dabalame. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa uummanni kuni biyyi irratti hin diigamanii hamtuun kana caalaa natti hin dhufin yaada jiru irraa ka'eeti nagayaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Missioning generation kana is to save Ethiopia from Abiy Ahmed. Maaliif akkaataa jarri kun keessattuu Abiyyi fi murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malasillee hamtu turan. I fought them. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni in kijibanii yoo kijiban garuu kijiba si amansiisuuf kijiban malee in amanan. Jarri kuni kijiba si kijiban san ifiifillee amanan. Jaalama dura biyyan ture. Argeen ture qondaalota gurguddoo. What's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii sun gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira. Waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaaf aanan mana hunda keessa yaa'aa jiru. Qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoon diinagdee ati haasaa jirtu. Ilmi namaa garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafan dhaqee jaartiin tokko arge. Jaarsi doktora waggaa 15 hojjeteera. Jaartiin narsiidha waggaa 10 hojjetteerti. Remember the highest earning professionals. Ijoollee fi waan ittiin barsiisan ufiifummoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin geessan rakkataa jira jechuudha. Rakkoo akkasiisan keessatti akka waan qananiin jirutti deemaa jiran jechuudha. Naannoon Amaaraa practically harka mootummaan jiru. Oromiyaan practically harka mootummaan jiru. Haala kana keessatti qondaalonni mootummaa waggaa agartu akka waan tokko rakkoon biyya san hin jirretti haasa'u jechuudha. This willful ignorance is extremely scary. Ay dhagaan qondaalota mootummaa biyyoota adda wajjin nan hojjedhan arga. Observing godha abbootii irreeti hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskandinaviyaa jiranitti. Garuu murna akka jara kana ka of wallaale saamicha qofa malee ifiif saamuun alatti biiti harkatti dhumte Finfinneetti galte. The state has shrunk. State capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meejor godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammamta akka to'ata. Humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqisiisaa oolan tana alatti harka isaaniitti baateerti biitti. Garuu harka kennaa bahaa jirti jedhanii muddamanii waa sirreessuudhaaf osoo deemanii beektaa yeroo kan itaafi. Akka waan tokkoon uumamnetti akka biyyi sun qananii keessa jirtutti hamma bahaa dhihatti biitti nagaa qabdutti itti haasayan jechuudha. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf hamma danda'ametti wal gargaaranii jara kanarratti dhiibbaa godhanii karaarratti akka deebi'an yaalu yoo kan danda'amne taate immoo biyyi tun biyya tana qabatanii qilee dhaquun jara kanaan oolamu. Biyya tana qabatanii qilee akka hin dhayne nu hunda fuudhanii qilee akka hin dhayne waan danda'ame hunda godhuu barbaachisa jechuudha. Imana obbo Jawar mootummaa dhiyees kana isaanillee gaafannee deebii isaanii isaniif dhiyeessina. Ammoo ammaatti waan ati akkuma sirnoota kaanii mootummaa kallee ofirraa
mancaasuun qabsoon ofirra mancaasuun barbaachisaa jetti. Asiin dura qabsoo Oromoo geggeessanii turtan qabsoo qeerroo yookiin Oromoo protest yookiin mormii Oromoo geggeessanii turtan achiin mootummaa nam jiru aangootti dhufe. Kan aangoo irra kaasuu fi sochiin akkasii in hojjette jettee yaadda? Sochiin uummata sirna kamiifuu hin ta'a. Uumama muuxannoo itti qabnan Oromoon beeke. Beektaa of dagatanii. Akkani dhaabeen qondaalota argaan ture. Seenaa faasitti immoo barbaadan deebi'anii akka itti qabsaa'anii wayyaanee ofirraa kaasan. Warra wayyaaneen qe'ee keessaa guurtee ergachaa aangoo tursiiftetu qabsoo ummataatiin, qabsoo qonnaan bulaatiin, qabsoo barataatiin aangoo irratti ol ba'ee arga deebi'ee uummata irratti qoosuu barbaada. Sirna kamiyyuu ani sirna mancaasuutti namanu jecha jetteef. I believe in reform. I don't believe in revolution. Revolution jechuun warraaqsa jechuun sirna tokko hundeen buqqaasanii haara irra dhaabudha. That's distractive biyya tokkoof. Saniifin sirni EPRDF sirni wayyaanee guututti akka diigamurra dhiibbaa godhamuun dirqisiifamee gara karaa jijjiiramatti akka seenuuf ka jedhu tarsiimuu fudhannee jechuudha. Ammas taanaan sirna mancaasuu waan jedhutu namanu. Sirna abbaa irree jalatti immoo gateettii ofirra kaayanii jilbifachuutti si namanu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti beekna kan ammoo qaroo muuxannoo itti qabna. Arra dhiisi kaleessa gaafa muuxannoo guddaa hin qabne qabsoon nagayaa hin hojjetu yoo yaadattan mootummaan maal jedhan mootummaan simbiraa miti dhagaan hin bu'u yeroo yaa'u turanittis dunuunfannetti deemne. Dhaloonni nu duubaan dhufe immoo nu jaalaa qarmaadha. Nu jaalaa qarmaa nu caalaa bilchaataadha. Wanni nama jechaa jiru maali? Kuni waamicha mootummaadhaaf. Karaan amma deemaa jiran kun Itoophiyaas kasaarsa, isaanis kasaarsa. Salphinaaf kaanii Oromoo immoo salphinatti fidaa jiran. Oromootti diina baay'isaa jiran. Saamichi, tuffiin, diigumsi isaan biyya irratti geessaa jiran kun Oromoo bitaa mirgaan diinatti baay'isaa jira. Oromoon diina baay'ifachuudhaaf hin qabsoofne. Oromoon sirna gita bittoota kaleessaa kan irratti qabsaa'eef Amaara keessaa waan bayaniif, Tigree keessaa waan bayaniif osoo hin ta'in miidhaan narra gahuu narraa dhaabatee saba hundaa wajjin walqixa ta'ee qabsaa'uu jiraachuun barbaada. Sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa kan hanqee kiyyatti ittiin bulchu, kakuunis qe'ee ofiitti ittiin bulchu, sadarkaa federaalatti immoo wal kabajnee, wal jaalannee waliin bullu jaarrachuun barbaada. Har'a maqaa Oromoo dahataniit keessattuu deenjariin amma deemaa jiru. Oromootti fayyadamti. Kan irraa kan si gaafachuu barbaade mootummaan kun kan jedhamu mootummaa Oromoo jedhan. Namni hedduun akkasiin jedhee yaama warri biyya keessaa fi warri biyyoolaaleen mootummaan Itoophiyaan bulchuu jiru mootummaa Oromoo jedhan. Mootummaa Oromoo jechuun kun uummata Oromoof bu'aa yookiin miidhaa qaba. Wanni hin haalamne jarri aangoo irra jiru Abiy irraa kaasee Oromoodha. San qofa osoo hin ta'in qabsoo Oromootiin aangoo irra bayan. Kanaaf Ormii alagaan ka biyya keessaas ka fagoos hoolaalu warra Oromoon aangoo irra baase jarri kun Oromoodha. Jee mootummaa Oromoo jee ilaaluunsaa waan nu ajaa'ibu qabu miti. Garuu sirni tokko mootummaa Oromoo yookiin immoo mootummaa saba kanaa kan jedhamuu danda'u yoo uummanni sun naata jedhee filatee aangoo irra baasee jechuudha. Kanaafuu mootummaa murna Oromootiin jedhanan. Mootummaa Abiy, mootummaa murna Oromootiin mootummaa Abiy jettee yoo keesseen alatti mootummaa Oromoo jettu. Garuu hubannaan sabni biraa godhu kun humna lama jira mootummaa Oromoo kana ka'uuf. Tokko warra Oromoo amalee cabsuu barbaadan, Oromoo qaanyessuu barbaadan, warra Oromoo mataa qabsiisuu barbaadan ture, warra taranyaa hidhee deemuu barbaadu. Kun warra murnaati. Hojii hojjetan kana yoo ilaalte amma haasaa Oromoo waggaa walitti qaban haasayan. Akka waan Oromoo fayyadanitti, akka waan Oromoon faayidaa addaa qabutti dhiyeessu oromummaa mootummaa kun. Kuni Oromoodhaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a. Maaliif xuriin sirnichaa saba irratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo guddaadhaan itti deemuu danda'uu qaba. Uummanni keenya dirqama guddaa qaba jechuudha. Laal kaleessa gateettii Oromootiin aangootti bayan. Egaa aangootti bayatan booda humnoota Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin faarsaa sobaa uf jala diriirsanitti humnoota siyaasaa Oromootii fi humnoota siyaasaa Tigraay rukutan. Amma immoo waggaa humnoota Tigraay wajjin nagaa buusanii humnoota Amaaraatiin wal lolan Oromoo jalatti dahatanitti maqaa Oromootiin of dhoksaa of haguuganii Amaaraa cabsuu barbaadan. Humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin garaagarummaa yeroo dheeraa qabna. Mootonni isaan keessaa bayan miidhaa guddaa saba keenya irraan gahan. Nuyi garuu Amaara irraa haaloo bahuu irraa hajaan qabna. Nuti Amaara wajjin daangaa bal'aa waliin qabna.
hariiroo yeroo dheeraa waliin qabna. Garaagarummaa qabnu falmiidhaan furanna. Garuu sirna abbaa irree tokko bira dhaabannee Amaara cabsu, Tigree cabsu waan jedhu hin qabnu jechuudha. Itoophiyaan Oromoo kaleessa maal jechaa turre? Itoophiyaan Oromoodhaaf hin taane namuufuu hin taatu jechaa turre gaafa qabsoofne. Har'a immoo Itoophiyaan Amaaraan taate hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Tigreedhaaf hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Oromoodhaaf taatu ka isaafis nagaa kennitu, ka haqa isaa eeyyitu, ka Amaaraafis haqa isaa eeyyitu, Amaaraafis nagaa eeysiftu. Takkan Tigreefis taatu, kan Somaaleefis taatutu barbaanna nuti. Nuti maqaa keenyaan maqaa Oromootiin abbaan fedhe ol ba'ee saba biraa akka cunqursu hin barbaadu. Maaliifi nutu akkas ta'aa ture kaleessa. Kalee murni Amaara keessaa ba'e Amaara keessa dahatee maqaa Itoophiyaatiin uummata keenya cafaqaa ture. Waggoota 27 murni Tigraay keessaa ba'e maqaa Tigraayin saba keenya cafaqaa ture. Har'a immoo madaan nurra gahe madaa saba biraatti irra gahuu hin eeyyamnu jechuudha. Kan dura dhaabachuu qabna. Maaliifi kana yoo callifne rakkoo uummata Tigraay irra gahe hubachuun barbaachisaadha. Boru gaafa sirni kun kufu waliin akkan kufne. Garee Alawaayitii jedhamu jira Siiriyaa keessa. Waggaa 50 wayiif maatiin Alasad isaaniin of marsee maqaa isaaniitiin uummata saba bal'aa biyyattii cunqursaa ture. Har'a yeroo isaan kufan uummanni sun rakkina hamaaf saaxilame jechuudha. Kanaaf Oromoon sirni kun gaafa kufu maqaa isaa nyaatee akkan kufne of eeggannoo guddaa godhuu qaba jechuudha. Amma filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu taasifama jedhamee eegama. Ni hirmaatta akka paartiitti jechuu kiyya. Achiin waa gahu. Inuma geenyee dheeraa gahu filannoo kana dura irratti paartiin ati keessa miseensa turte boykoot godhe kun hin hirmaanne tarii filannoo ta'an irratti amma ilaalcha siyaasaa baay'ee dhiyeessaa jirta. Erga mana hidhaatii baatee booda immoo tasgabbooftee gidduu dhaabattee dubbataa turte. Egaa dhiyootti immoo mootummaa baay'ee qeeqaa jirta. Akka kana dura yeroo aktiivizummaa yookiin immoo ala teessee mootummaa qeeqaa turte sana fakkaata ilaalchi kee gaafa ilaale jedhu tarii filannoo dhufu irratti hirmaachuun kee hagam mirkana yaada akkasii qabda. Kun siin jee achiin waan gahu maaliif siin jee si fakkaate. Haala qabataa amma Itoophiyaa keessa jiruun filannoo godhuu hin danda'amu. Dachiin biyyattii parsantii 70 ol harka to'annaa mootummaa jala hin jiru jechuudha. Filannoo gaggeessuu hin danda'u. Xaa'oo bara mootummaan fidee riphee loltaatu uummata araabsaa. Torban dabre kan naannoo Amaaraa keessa konkolaataan takka socho'an turre. You cannot have an election where the state does not have a control over the physical space. Waan kana bar waan amma sitti mukana I was telling them goota lamaan dabre kana haa callisu malee miidiyaarra qondaalota kan waraanaas kan siviilis you are losing it biyyattii isin harkatti shunquyxee harka ganaa keessanitti. Abiy Ahmed Shimallisi Adaanechii fi namichi Amaaraa suni they are co-mayors of Addis Ababa. Addis Ababa qofa waliin bulchan Finfinnee qofa waliin bulchaa jiran beeki. The rest of the country is not in their control. Haala akkasii keessatti waa'ee filannoo dubbachuun rakkisaadha. Maaliif filannoon tokko legitimacy qabaachuu kan danda'u yoo xiqqaate constituency bakka namni irraa filamu 2/3 keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'uu qaba jechuudha. Haala ammaatiin parsantii 30 keessattuu filannoo gaggeessuu hin danda'amu. Oromiyaa fi Amaara keessatti particularly increasingly South keessattis jechuudha. Kanaaf priority Itoophiyaa ammatti filannoo miti. Ana waa'ee filannoo kaasaa ture waa'ee dimokiraasii waa'ee kan advocate godhaa ture ana miti. Maal jedha Oromoo gama maaku mataa jirutti sabbata maran. Yookiin immoo maal jettan warri Booranaa ka maran kan ruufa maranii. Ruufa maran. Yoo mataan hin jirre ruufa maran. Itoophiyaa mootummaan harka hin qabne keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu. So first thing first we need to restore peace. Akkamiin fiduu danda'u keessumaa fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessa walitti bu'iinsi jira waggaa 5 deemaa jira erga mootummaan humnoota federaalaallee bobbaasee waggaa 6 ta'eera naannoo Amaaraa keessas immoo erga waraanni Tigraay keessa dhumee booda deebi'ee hammaateera. Rakkoowwan walitti bu'iinsawwan naannolee lamaan keessa jiran keessaa kamtu furuuf cimaadha akkamiinis immoo furamuu danda'a walitti bu'iinsawwan Itoophiyaa keessa jiran kun wantoonni ijoo hojjetamuu qaban maali akka nama siyaasa tokkotti tokko 2-3 wanni tarreessuu dandeessu. Furuudhaaf fedhiin jiraannan furuudhaaf laafaadha. Akkamiin biitiin carraa guddaa qabdi. Tokkoffaa namni lola ifatee jira. Maaliif lola ifatee fakkaate? Itoophiyaan lola keessa turteerti erguma uumamte irraa kaasee. Bara Haile Sillaasee lolli ture, bara Dargii lolli ture, bara IPRDF haamul xiqqaatu malee lolli ture. Lolli hagammaa godhamaa ture qarqara irratti. Ogadeen keessatti, gammoojjii Baalee fi Harargee keessatti, Eertiraa keessatti. Lolli waggaa 6 dabree kun immoo handhuura biyyattiitti godhamaa jira. Oromiyaa keessatti Shawaadha. Arsiidha. Amma lolli guddaan qarqara Wallaggaan jiru. Waraanni guddaan kan jiru
godinoota Shawaa keessa, godinoota Arsii keessa, Gujii fi Baalee. Jiddu galeessa. Amaara keessa lollee kan godhamaa jiru. Dur Amaarri PRP keessa Qaaraa garas gara daangaa Sudaanii lolaa ture. Tigraay soo taate qarqara ture. Amma lollee Amaara keessa godhamaa jira. Jiddu gala Gondar, jiddu gala Goojjam, Shawaa kaabaa keessatti godhamaa jira jechuudha. Lafa naannoon kun maali? Lafa oomishaan beekamu uummanni bal'aan keessa jiru jechuudha. Kanaaf durii gaafa lolli qarqara godhamu uummattoonni Itoophiyaa jiddu galeessa jiran darbee ilmaan erganii sinqiin ergan. Amma garuu lolli qe'ee isaanii irratti godhamaa jira jechuudha. Kun uummata baay'ee nuffisiisee jira. Uummanni Itoophiyaa kan Oromiyaa keessa jirus, kan Amaara keessa jiru, kan Tigraay keessa jirus lola ifatee jira jechuudha. Akka kaleessatti naa cabsi. Uummanni Itoophiyaa keessatti maraatu saayikoosisii ture from 2019 to 2022. Amma sun fayye namni. Namni amma araara barbaada uummanni akka uummataatti. Lammaffaa riphee loltoonnis bifa yaadan saniin deemuu akka hin dandeenye hubatanii jiran. Kabiraa hawaasni addunyaa biyyoonni ollaa keenyaas ture ta'e kan fagoo jiran biyyi tun addaan faca'uu heddii jedhanii sodaa guddaa keessa jiran waan jiraniif bifa danda'ame hundaan tumsa nuu gochuudhaaf araarri akka dhufu tumsa nuu gochuudhaaf qophiidha. An kana waanin kallattiidhaan beekuuf dubbachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf biyya keessatti there is a peace market uummata jidduu. Biyya alaatti deeggarsa cimaa argachuu dandeenya araara fiduudhaaf. Maaliif biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun akka facaatu kan barbaadu hin jiru. Ollaadhaa Keeniyaan hin barbaaddu, ollaadhaa kuun hin barbaadan naannoo kanatti Sudaan jigdeetti Somaaliyaa rakkoo qabdi Itoophiyaan naannoon kun hundi hin diigamaa jechuudha. Saba kanaaf biyyoonni ollaatis nageenya akka dhufu barbaadan. Even biyyoonni Arabaa kassafaman kun yeroo baay'ee lola gargaaran haa ta'u malee wanni isaan Itoophiyaa irraa qaban food production nyaata. Yoo biyya tasgabbooftee qonni kan qotamuu danda'u. Kanaaf biyyoonni Arabaatis yoo taate biyyoonni bahaa dhihaatis yoo kan taatu taate nagaa akka finnu barbaadan. Nagaa kan hin barbaanne mootummaadha. Kan ammoo waan isaan mormuuf miti waan inni itti dhiyaate irraa dhagaye practically hojii isaan hojjetan guyyaa guyyaan waan hordofeef. Maaliif asirratti tarii waraana dhafedhu moo wallaalummaatu kanatti oofe akka ilaalcha keetti? Beektaa aangoon maal si godha si fakkaate? Aangoon of tuulummaas duuma. Maaliif keessattuu sirna abbaa irree uumuu akka barbaaddu warra xiqqoo si xiixu dura warra si mormu ariita. Sanbooda warra gorsa atiin jaalanne si kennu ofirraa ariita. Sanbooda warra maqaa keetiin hadiraa dha'uu of marsita. Kanaafi information ati argattus kanuma si doongorsiisu kanuma si gowwoomsu qofa jechuudha. So maal ufa of tuulummaas duuma. Of tuulummaan immoo of wallaaluudha fida jechuudha. Ijoolleen teenya aangoo irra jirtu tuni of tuulummaa keessa dabartee of wallaaltee jirti. Biitti harkatti facaatee dhumtee jirti. Garuu isaan hoggaa walgaan hunda kabajamoo muumicha halaqa jechuun alatti hoggaan ofirra dhufan amma I'm sick of them amma ministeerota isaanii kana hoggaan ofirra dhufanii namatan hoggaa isa bira dhaqan kabajamoo muumicha jedhaniin odoo kana godhan biyya harka isaaniitti deemteetti maaliif nagaan barbaanne gaafa dura dubbiin abaa'oo ture eegaltu ijoolleen tun nama 200 geessu maal naan jedhan sitti fakkaate maaluma waa'ee abaa'oo kana cinqamtaati mallasuu bari maqaa abaa'oo sila Oromoo mormiin dhiisu mormiin aadaa isaa ta'eera ammallee jedhanii bar mormiin Oromoodhaaf aadaa ta'eera jarri kuni Oromoon tuni silaa nuuni mormuun ooltu mallas beek maqaa abaa'ootiin fayyadameeti abaa'oo Oromoo nama rakkiftu hunda kabalee hidhatti nagaa aangoorra ture nulleen silaa Oromoon nu mormuun dhiiftu maqaa maal isaan ka yaadanii marroon gidaamii ture jedhanii yaadan. They did not understand the transformative impact of the 2018 change. Jijjiirama statein aangoon north irraa south shift godhuun seismic shift san hubachuu hin dandeenye. Structural change dhufaa biyya sanitti akkasuma addunyaa irratti waan jijjiiramaa deemaa jiru kana hubanne beekte gaafsan. Ammoo maali? Ammoo waan baay'ee balleessanii jiran. Araaratti deemnee kan jennu taate nu harkaa diigamtu waan jedhu sodaatan aangoo dhabnaa inni rakkanna waan jedhan san keessee sodaarraa kan ka'e gara oduu deemaa jiran. Garuu namni asadirraa barachuu danda'uu qaba. Baay'ee bareeda. Dhaggeeffattoota keenya egaa tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo irratti jirra. Keessumaan keenya nama siyaasaa Jawar Mohammed qeeqa akkasumas himannaa garaa garaa mootummaa irratti dhiyeessaa jira Jawar Mohammed. Namoota siyaasaa paartii biyya bulchuu yookiin mootummaa Itoophiyaa keessa jiran yoo dubbachuu barbaadan balballi keenya banaadha.
as dhiyaatanii yaada isaanii biraan ga'uu danda'u isaan keessummeessuuf qophiidha. Gaaffii nutti ce'uu dandeenya. Achirratti qondaalli mootummaa fe'e dhufee na wajjin haasa'u mormuu barbaannan I'm ready. Asitti isin duratti anytime abbaan fedhe dhufee factually waan an jedhu kun sirrii miti. Diinagdeen Itoophiyaa kufaan jiru. Waraanni biyyattii akka reermaatti nyaatee gombisaan jiru. I am desperately trying to save my people. Ummanni kiyya seerni kun ummata kiyya qabatee qilee kan dha'ineef inni yaalaa jira. Diinummaan qabu jibbarraan qabu. Abbaan fedhe dhufnaan sibira taa'ee waliin haasa'uudhaan qophiidha. Baay'ee bareeda. Kaanini isanii guddum calliftan warri hayyooti siyaasaa warri baratee warri paartii mormitootaa namni hedduun itum quufna fakkaata akka biyyattiin itti bulfamaa jirtu garuu abdiin uummanni qabu amma marii biyyaalessaa kan in harkifatte guddoo turte amma immoo itti fuuftee jirti. Ati akka Jawaariitti mariin biyyaalessaa kun maal milkeessa jettee yaadde? Rakkanne callifne bar joolle. Hin rakkanne bar. Hin rakkanne. Dhugaan rakkanne beeki. Yoo kufan maqaa kennan kufan. Yoo itti dhiibne suuta kufaa jiran. Kan namni Oromoo waa beeku kan sirna keessa jiru namni xiqqoo qalbii qabu. Ka haalli kun isa yaaddeessine ka hirribeessan kun hin jiru. Ka gammadee carrase hin jiru. I can speak for most of my people. Kuni kan hubachuu barbaachisaadha. Waa'ee marii biyyoolessaa yaani marii biyyoolessaa kuni waan gaafa biyyatti dhufne yaadattanii gaafa road map barbaachisa ce'umsaaf. Gaafa jennu abii gadi ba'ee Jawaar mirkaanee Facebook irra barreessaa isin immoo isa jala wajjin jedhe. No, mirkaaneetii miti. I studied it. I studied transition. I spent my entire life. Jiruu kiyyaan irratti qorachaa ture. Gaafsa road map hin barbaachisu anis hin ceesa jedheet biyya qileetti galche. Warri waan marii biyyoolessaa kana 2018 akka dhufu barbaanne 2018 with evidence dokumentii inni itti kennine hin didan. Gaafa eega biyyatti daddabarte booda 2022 gadi hin baan. Okay. Hin turte garuu ammallee taatu bishaan kan jiga jalan boo'anii kanuma fee ol qabanii okay itti adeemnu sirnaan hojjedha. Mariin biyyoolessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mari'atu hedduu wal hubannoodhaan jaarsaa jaartii nu bare yoo wal lolan jaarsa lakkaayatan san irratti walii galanii malee abbammaan fedhe dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'u lammaffaa mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Helaa jarana. Marii biyyoolessaa itti dhayina. Mee dura qawween sagaleen qawwee haa dhaabbatu. Nagaa haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarraa karaatti deebifna jenneen. Kaafaawwanis kana jedhe paartiileen hundi kana jedhan. Didanii hogguma sana akkuma barbaadan cahanii jaaran. Paartiileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartiileen gama Amaararraa dhufan ka gaafsan isaa wajjin turanillee amma lolli gaa'ee galu keessa ganii jiru jechuudha. Amma bare Abiyyumatu daawwitii keessa taa'ee ofiin mari'ate yoo ka ta'u taate malee mariin biyyoolessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma akkuma hidhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabareetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii. Of sobaas biyya jiigsaa jiranii. Mariin biyyoolessaa amma san qofaa miti. Waa baay'ee balleessan. Dhimmi daangaatii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa 3 lafarraa rakkisanii odoo akka hojjetin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa 3 ture malee ni meeqatti ba'e odoo bu'aan buusin. Komishiniin kun amma jiru kunillee waan takka qofa godhee deemu deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Haguma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi hin jenna bar. Biyya keenya sabaaf sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu qabna jechuudha.
nama uumat bita yoo isan uumat keessaniif obaatanii Itoophiyaa guutuuf bahuu dandeettan. Garuu amma fakkeenyaaf kitaaba kan keessatti waan ati uumanii tokko rooroo fi cuqursa jala bahuu fi waliin qabsaa'uu barbaachisaa jetti. Garuu amma uummata Oromoo keessatti wal qoodinsi guddaa jira. Uumat keessatti paartiilee siyaasaa keessatti hoggansa keessatti wal qoodinsi akka malee mul'ata. Isan akka uummataatti akka warra Oromoon of duraan laaltutti. Oromoon isantu jijjiir fidaa itti isan laalti mitire isanuu waliin dhageettan walii galuu dadhabdan wal shakkii jira. Akka malee hoggansa Oromoo jidduutti kun maaf uumama? Uummanni Oromoo uummata qoqqoodamaa miti. Gaafa biyya alaa bahu waan akkanaa ture. Just hoggan abaaboo jidduutti garaagarummaan waan tureef Oromoon tu waliin galtu waliin taatu noo. Naannoo kanatti uummanni akka Oromoo bilchina siyaasaa qabu. Hubannaa siyaasaa qabu hin jiru. Hin callisa malee. Osoo Oromoon kun tokkummaa qabaachuu baate ka'ee warra taankii baankii harkaa qabu paartii sirna cima Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhame ka waggaa 50 bubbeen fedhan sochoosu jedhu waggaa 4 keessa firfirsee jilbiifachiisu ture. Warri Oromoon tokkummaan qabu jedhu warra Oromoon beeyne jechuudha. I know my people. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Namoonni siyaasaa hoo? Har'a garuu uummanni Oromoo dirqama ofii qofa osoo hin ta'in dirqama sirna kana jijjiiree sirreessee karatti deebisee Itoophiyaaf saboota ishillee baraaruudhaan qaba jechuudha. Hoggansa keessas yoo kan taate hoggansa keessa garaagarummaan lama qofa jira Oromoo keessa. Warra sirna abbaa irree jala hiriirree biyya saamnaa jedhee Oromoo fi Itoophiyaa salphisaa jiruu fi warra sirna san diduu jidduudha garaagarummaan jiru. Bulchiinsa ministeera muummee Abiy bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anokrasii. Anokrasii jechuun sirni abbaa irree tokko cimaa yoo ta'e autokrasii kan jennuuni dikteetarri jira gubbarra hamma gadiititti to'annaa cibaa cunqursee uummata kan bulchu ka olaantummaan sirna sanii jiru kan nageenya gammadumaatti jiru mormitoonni caccabanii daaromanii the state olaantummaan total monopoly over means of violence kan qabdu sirna abbaa irree autokrasii jechuun jennaan jechuudha. Anokrasii tana sirna abbaa irree yartuun jaan maaliifi qaama lafaa biyyattii san keessa kan to'annoo sirnichaa jiru baay'ee xiqqaadha. Diinagdeen baay'ee laamshaadha. Humna lakkoofsaan kan mootummaatii ol ta'etu bosona keessa taa'ee falma. Yeroo har'aatitti mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalota muraasa alatti harka isaan jiran. Oromiyaa keessatti karaa gurguddaan alatti harka isaa keessa jiran. This is two sides of the country. Sirna akkasiitiin sirna abbaa irree ta'uu fedhu. Malee ta'uu fedhee guutamuu fi diddee karatti rarra'ee hafeedha jechuudha. Duratti ripheeltoonnis akka isaan yaadan hin taanee fi jettee dubbattee turte. Ammatti immoo lakkoofsi hidhattoota bosona jiranii kan mootummaa yoo hin caaleette. Tarii mootummaa yaaddessuu danda'u akka mootummaan ibsutti ministeera muummee Abiy torbanuma lama dura otuma waggaa 1000 yoo nu lolanii immoo hin dandeenyedhanii dubbatanii turanii akka ilaalcha keetti lolanii mootummaa to'achuu hin danda'ama Itoophiyaa keessatti. Mormitoonni akka isaan yaadan kana hin jedhu uummanni hin deeggaru ripheeltoota. Uummanni ifateera lola. Uummanni Oromiyaas kan Amaaraas kan Tigraayis lola ifateera. Ripheeltoonni kun uummata keessa jiru. Dhaannaa onnee uummataa kana ni beekan. Kanaafin siin jaakka fedhanii deemaa jiru. San qofa osoo hin ta'in sirni ripheelolaa adeemsi ripheelolaa durii fi insurgensiin amma adda adda dur nama muraasatu yuunivarsiitii keessaa ta'uu bakka tokko ka'ee niikulasiidhaan san booda ripheelolaa jaara. Amma sochii uummataatu gara fincilaatti jijjiirame ripheeloltoonni bifa wal ta'iniin decentralized bifa ta'een autonomous ta'anii deemu jechuudha. Kanaaf akka fedhan sanitti deemuudhaaf isaan rakkisa. Haa ta'u immoo ripheeloltoonni bakka hundatti waan baay'ataniif sirna mootummaa yeeyyii beekta bineensa yeeyyii jedhamu. Yeeyyiin amma arba mataa isiitti homaan gootu takkitti. Waan baay'attee bakka hundaa nyaattuuf guyyaa lamas yoo itti fixtu lafa waan dhoofti. Sochiin ripheelolaa kun amma Finfinnee uumaan sodaachisu ammaaf. Garuu Finfinneen sammuudha jennu. Sammuu arbichaa yookiin onnee arbichaa ta'a jennu. Garuu immoo bakka hundaa sochiin godhamu kuni sochii qonnaa, sochii daldalaa, caasaa bulchiinsaa laaffisee laamsheessaa deemaa jira. Diinagdee kuffisaa deemaa jira. Diinagdeen Itoophiyaa almost kuffee lafa jira amma. Faalaan mootummaan ittuu diinagdeen Itoophiyaa biyyootuma baha Afrikaa kanuma Keeniyaa akka caalee
GDPdhaanis yoo ilaalle gara doolaara biliyoona 200 akka caalee kan ibsaa jiru deddeebiidhaan badhaadhinni akka jiru ibsaa jira mootummaan tarii dubbiin kee faallaa kanaati. Ana sinamanii nabiyyi sinamanii warra keessanii bilbili gaafadhu. Ask your family. Warra keessaniin jireenyi isinii hooyyofte moo kan baadiyyaa jirus kan magaalaa jirus. Dinagdeen Itoophiyaa akka isaan jedhee guddataa jiraate. Barsiisan, haakim, qonnaan bulaan, daldalaan jireenyi isaa kan bara waggaa 6 duraarra fooyya'aa deemuu danda'ami. Namanuu baanaan gaafadhu maatii kee. Don't go too far. Hiriyoota wajjin baratte gaafadhu. Haala walii galaa dinagdee biyyattiiti moo jireenya lammiilee biyyattiiti amma kan amma dubbataa jiru? Yoo bultii qabaatte hin beeku mindaan kee yoo dabale. Qabsiin jaartiin ta'e bitattuu wayyaa. Manni barnootaa ijoolleen ta'e nyaanni ijoolleen ta'e nyaattu hin fooyyaa. Kopheen isaan diratan hin fooyyaa. Akkasii miti. Mindaan kee galii biyyoolessaati. Galii biyyoolessaati. Maal ta'aa jirti fakkaate? Dinagdee maaltu laaffise? Dinagdeen har'aa miti. Erga mallas du'e irraa kan abii qofa ittiin bileem gochuu hin ta'u. Erga mallas du'e irraa mallas jeneraaloota bakka adda addaa kaa'ee qondaalota kana gaafa mallas du'u qondaalonni jeneraaloonni qabeenya biyyattii saamutti seenan. Sochiin godhaa turres dinagdeen laaffise. Jarri ammaa kun immoo erga dhufe maal ta'e? Tokko lola Tigraay qofatti doolaara biliyoona 28 oli kan kasaarame. Imagine dinagdeen Itoophiyaa guddaan tokko Oromiyaadha lama Amaara. Naannoo sanitti sochii dinagdee godhamaa jiruun sochii lolaa godhamuun dinagdee laamsha'ee jira. Kanaaf bifa lolaatiin daldalli hanqateera, qonni hanqateera. Sababa lolaatiin immoo investimentiin biyya keessaa ta'e biyya alaa qaqal'atee dhaabbateera. Tun balaa lolaati. Maallaqa xiqqoo irraa haftee maal godhaa jiran? Beeta mangistii cululuqaa ittiin ijaaranii. Riizoortii isaan qoftii fi araboonni fi warri biraa dhufanii wajjin bashannan qofa ittiin ijaaranii. Maallaqa xiqqootti hafteen. Biyya tokko keessa biyya tokko kan guddisu investimentiin mootummaa garam deemuu qaba. Productive sector kan jennuun qonna irratti deebi'uu qaba. Faabirika irratti deebi'uu qaba. Yeroo har'aas Itoophiyaan beeta mangistii ijaaruu miti kan isiin malu. Warshaa xaa'oo ijaaruu qabdi turte. Deengadda oduu tokkoon arge. Itoophiyaan warshaa sukkaraa mootummaan warshaa sukkaraa 8 qaba. Tokko qofatu hojjeta. 7 dhaabateera. Maaliin dhaabate beektaa? Malawaawwaca spare parts doolaara dhabane waan ittiin bitan. Maaliif? Doolaarri biyyatti kaan lolli dhabamsiiseera. Kaafe masaraa mootummaa fi riizoortii bashannanaatiif bahaa jira jechuudha. Kanaaf dinagdeen biyyattii laamsheera. Lolli maal godhaa jira? To'annoo mootummaan qabu harkaa fuudhee dinagdee keessattuu gama baadiyyaatiin jiru. Remember, qabeen Itoophiyaa sochiin Itoophiyaa guddaan qonna. Qonni dhaabateera. Kanaaf maali ayyaana waggaatti irratti I think waajjira Adaanitti baasina fakkaata. Shunkurtii Tanzaaniyaa irraa fidan. Imagine! Itoophiyaa maaliif shunkurtiin Itoophiyaa Tanzaaniyaa dhufa beektaa? Naannoo maqii kana naannoo laga Awaash kana ka shunkurtiin maaliif kuduraa fi fuduraan irraa dhufu? Sababa lolli naannoo san jiruun dhaabateera jechuudha. Kanaaf maal godhaa jira? Lolli kun maal godhaa jira? Biyyattii nyaatee lafaan dhiyaa. Asad maal ta'e? Waggaa 14 irraa lolli eegale 19 irraa. Riphee loltoota hin laaffise. Garuu riphee loltoonni bakka jiran itti oofufan. Dinagdeen biyyattiin laaffate. Waraanni biyyattii ni laamshee. Gaafa warri alaa gargaaru sun biraa deemu waraanni biyyattii keessi isaa horoqee dinagdeen biyyattii horoqee waan tureef torbanta keessatti jijjigee jechuudha. Ka Itoophiyaas carraan kanarraa addan ta'u yoo saffisaan wal dhageenya kanatti ka deemnu taate malee. Rakkoon biraa ka biyya keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti, dinagdeen jirti. Ammoo inni uummataa tamaan tana dhukkubsamuu ta'uu jiru nan butanii maallaqa gaafachuu. Kunin maal akeekatileen barreessite turte? Ka butu beektaa lachuu. Amma beektaa biisanitti humni qawwee reefka mootummaa caala kan hin jiru ka officially mootummaan bobbaasu. Qondaalonni mootummallee beektaa waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman ka barre riphee lolaanii seera didee bosona galeemi. Qaamni mootummallee nama saama riphee lolallee nama saama. Uummanni rakkoo guddaa sheer godha immoo maallaqa sirraa fuudha kana baankiin walii dabarsan qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma deengadda iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafetti waraana si galchine fuudhanii waraana raafuu yoo barbaadde 100,000 120,000 130 kaffalisiin jechuudha. Maaliif
sababa sirni wanni amma reefu isin jedhu sun sirni mootummaa the state has become so weak hedduu waan laamshoftee jirtuuf sirni mootummaa kabiraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala bahee saamicha irratti yakka irratti bobba'aa jira jechuudha. Kun immoo uummanni akka abdii kutatu uummanni akka dallansuu hamaa keessa galu isa godhee jira. Kanuma wal qabsiisee kallattiidhaan tamsaasa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu keessumaan keenya Jawar Mohammedidha. Kitaaba haaraa barreessee guyyaa boru eebbisiisa. Garuu dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa san Itoophiyaas kan nutti kaasaa jirru himannawwan garaagaraa qeeqa garaagaraa aangawoota mootummaa akkasumas immoo qondaalota paartii biyya bulchuu irratti dhiyeessaatti jira Jawaari. Akkanuma siyaasatti kun waan eegamu yoo deebii kennuu barbaadan yookiin immoo dhimma kanarratti yoo BBCtti dhiyaatanii dubbachuu barbaadan kan keenya banaadha. Namoonni siyaasaa keessumaa kan paartii biyya bulchuu keessa jiranii Jawaar daldala keessa jira. Maaliin jiraata galiin kee maali? Hojiin qaba garuu yoon daldalee maal rakkoonsa? Namni siyaasaa hattuu ta'uu qaba jechuudha. Maali yeroo hedduun dhagaa waan akkanaa kana namni siyaasaa yoo hojjete yoo dalagate maal rakkoonsa? Ani dalagachuu hin danda'u moo? Fayyaa shaniin qaba. Beekumsa barnoota hin qaba. Yoon hojjetadhe maali? Yoon daldale maali nama rakkoonsa? Inumaatu rakkoon biyya san keessa jiru namni hannaaf siyaasatti seena. Of danda'een hojjetu. Kanaaf an osoon daldalee osoon itti beekee daldalee ittiin gammadaan. Daldalan keessa hin jiru garuu hojii gaarii qaba. Hojii sanan hojjedha. Yoommoo rabbi naa qajeelchee carraan daldalaa dhufte immoo sirriittiin daldala kun waan waalamuu qabu miti. Akkuma jette qeeqa irra deebiidhaan dhiyaatuudhaa fi gama kaaniin hariiroon dhaaba kaafaa waliin qabdu keessumaa ammatti hoogganaa taanaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromooti kan kaafaa'ooti. Hariiroon kee akkam fakkeenyaaf yeroo darbii adoolessa keessa yeroo isaan kora ta'anii bakka Baqqalaa Garbaa filatan fa'aa waan argamteen seenee hundoo gurguruu dhaabadhe aangawoota yookiin immoo qondaalota paartii sanaa irraas gaafa odeeffannee xiqqoo hariiroon keessan akka laaffate waan akeeku odeeffanne sirraa dhaga'uu feena. Akkami hariiroon kee? Hariiroon keenya jabaadha. Garuu biyya keessa waan hin jirreef walgahii idilee yeroo hunda godhamu hirmaachaa hin jiru. Sanii alatti garuu waan irraa eegamu godhaan jira. Hariiroon laafee kan jedhullee sirrii miti hariiroo gaarii qabna. Hariiroon sun immoo gaafa barbaachisaa ta'etti gaafa hojiin hojjetamuu qabutti ni hojjenna. Kana dura an Oromoo farsi yookiin immoo dursa Oromoo fetteetti dhalabsitee egasii mormiinis jabaatee mootummaan haaraa saanguutti dhufee ati amma akkam ilaalchi Oromoo faristidha moo Itoophiyaa faristidha? Gaafasis maali ka dubbii kaase? Gaafasis namni Oromummaa isaatiin waan dhiibameef Oromoon beekamtoota kaseen Oromoo waan ta'e qofaaf himi. It's not a DNA question. Oromoon akka Oromootti waan cunqurfameef akka Oromootti qabsaa'e. Kan qabsaa'e garuu Itoophiyaa waan jibbeef saba biraa waan jibbeef miti. Roorroo ofirraa kaasuudhaaf jechuudha. Eenyummaa isaatiin dhiibamuun akka irraa dhaabbatuuf jechuudha. Kanaaf immoo har'a kan jechaa jirru maali? Roorroo kalee ofirraa kaafnee roorroo haalaa jira. Kan ammaa kan immoo kan hammeessu kalee gara tokkoon dhiibamaa turre. Har'a gama lamaan miidhamaa jira Oromoon. Gama tokkoon sirna ofii aangoorra baaseen ajjeefamaa saamamaa salphachaa jira. Gama biraan immoo saba murni kun Oromoo ta'e qofaaf badii inni saba biraa irratti hojjetuuf Oromoon immoo abaaramaa balaaleffatamaa jira jechuudha. Gama lamaan rakkataa miidhaa gama lamaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf ilaalchi kiyya maali? Itoophiyaa Oromoofis saba biraafis haqa eegdee wal taasiftee walii tumsiiftee dimokiraatawaa taate jaaruu irratti fuulleffadhee hojjedha jechuudha. Gaafiin namoonni hedduun amma karaa Feesbuukii nu gaafachaa jiranii jawaroonni san nu gaafatanii waa'ee du'a caaluu irratti nu gaafadhaa jiran gaafiin du'e sanillee gaafasuma hidhamtanii waan du'isa sun irraa waan beektan qabdani. Akkuma beektu kan Hacaaluun ajjeefame borumtaa isaan hidhame. Amma nu badhu kitaaba keessa barreessee jira. Odeeffannoon qabu kan ragaa ittiin qabne immoo barreessine. Du'a Hacaaluu ni qoratama. Har'as ta'uu baatu boru ni qoratama. Dhugaan immoo ni baha. Har'atti odeeffannoon ragaa qabatamaan hin jirre baasuun ragaa san dhoysuutti waan nama geessuuf waa baay'ee keessa yeroo adda addaa nan gaafatamaa seenuu barbaadu. Gaafa tokko garuu qaamni walabaa ta'e dhaabbatee waan ta'e tokko tokkoon akka deemu. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef
dhodhoisaa hedduu godha akka ture ifa sammuu kitaaba keessa kaa'een jira. Kan inni sorry ammayyuu ka bal'inaan gaafatamuu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuma as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? Bil laptop itu narra naftu. You see, we tried, but biyya sanitti wanni xiqqoo tokko yeroo tokko na aarsu maal akka ta'e beektaa. Yeroo san na sodaatu turan. Akkam biyyatti hin galle jaarsota irratti ergan. Dhufuu dura isaan achi dhufuu dura akkam biyyatti hin galle akka nafu. Waan biyya dhufee aangoo irraa fudhatu itti fakkaatu ture. Akkan aangoo irraa isaanillee hin barbaanne. Akkan isaanii tumsuu heetu. Hubachiisuun qaba laaptooppii keessan kenne. I was disarming qabsoo qeerroo fillee symbolically kan hin barbaade qabsoofni as geenye amma jara aangoo irra dhufe kana jeequrra tasgabbii isaan dhabsiisurra mee yeroo kenninee fi hamma dandeenyetti kabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufne haa deemnu symbolically sodaa naasuu yeroo san abiifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa saniitti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayya fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf hin gaabbu kitaaba keessaa kan hin jiru tokko lammaa deeggaruu hojjetu hin gaabbuan. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu diduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, a good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu turre. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kee tokko maal jedha. Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf anammas I have a huge respect isaaf. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Tole gaaffii tokko dabalee gasii booda asilitti dabarsa. Amma rakkoo baay'eetu jira Itoophiyaa keessa akka itti kaaftee akka nama siyaasa tokkotti political economic immoo siyaasa diinagdee akkamitti wanna kanaaf furmaata fiduu danda'a. First thing first. Karaan irra deemamaa jiru qileetti nu galchee akka jiru balaa hamaa keessa biyya galchee akka jiru amanuu gaafata. Dongorri guddaan misoora siyaasaati. Ololli qaama siyaasaati. Siyaasa keessatti wanti hamaan olol ofiitti amanuudha. Hoggansi siyaasaa tokko propagaandaa ofiitti amanuu eegallaani ofis biyyas kasaarsa. Ethiopia is not on the right path. It's on the path to disaster. Abiyyi fi jarri isa bira jiru kan amananii fudhachuu danda'u qaban. Haalli Oromiyaa keessa jiru, haalli Tigraay keessa jiru, haalli Amaaraa keessa jiru harka mootummaati ala bahee jira. Kuni maal gaafata? Araara gaafata. Ani ni beekta. Humnoota bosona jiran kanaan nan qeeqama. Tarii kana dhabamsiisuu barbaadanis baay'ee Oromiyaattis Amaarattis. But this is no personal. Garuu bakka bu'ee sitti himuu nan danda'a. Humnoota hidhatanii deeman kana amansiisuun ulfaataa miti nagayaaf. Ijoolleen hedduun isaanii qabsaa'ota mirgaati bar. Marroonfaa waggaa 20 abii dura waggaa 20 qabsoo keessa turan. Zammana kaasee fa'aa Eertiraa turan. At a minimum they know what they stand for. Karaa tarsiimoo isaan hordofan irratti waliigaluu dhabna malee ilaalcha isaan qaban irratti waliigaluu dhabna malee at the heart biyyi akka diigamtu fedhiin qaban. Onne I can speak with confidence ijoollee kana nan beeka ijoollee kana. Wal falmaa turre wal beeyna wal loluu dandeenya. Ultimately garuu haala amma biyyi keessa jirtuun nagaa ala falli biraa hin jiru jedhanii tamanu. I challenge Abiifa. And I will bring ijoollee kana amansiisuudhaaf itti gaafatamummaa nan fudhadha. Nagaaf akka ta'aniif. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in ka Amaaraas dabalatee. Ni amanu jedhanii amanan biyyi akka diigamtu barbaadan.
warri mootummaa beetii harka isaanii maali maraatuun akkana maali maraatuun na'an baramma okay gaafa duraan gotti dhufani muuxannoon hin jiru wanta tokko itti fakkaatuu danda'a dargaggummaan jiraachuu danda'a amma hoo maali after 6 years of disaster namni xiqqoo mallee dhaabbatee lolaaluu danda'uu qaba kanaaf falli jiru maali garaagarummaa siyaasaa jiran daandii siyaasaa irratti waliin mari'atanii furuudha malee the clock is ticking. The clock is ticking. Abiyyafis biyyafis the clock is ticking. Ana waan irraa aguufi miti. Ijoollummaa irraa kaasee siyaasa sana nyaachaa isuma abjoochaa waan hin jiraadheef na fakkaata wantoonni tokko tokko fagoon nan mul'atan. And I can see clearly amma haalli amma deemaa jiru kun. Waniin amma iyyuuf waniin amma falmuuf immoo Itoophiyaa qofaaf miti. Salphachuuf deeman salphina already keessa jiran salphina hamaa keessa seenuudhaaf deeman. Salphinni kun immoo anaafis naaf dabare akka nama Oromoo tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti jechuudha. Kanaaf karatti deemuu gaafata. Galatooma hordoftoota keenyaa warreen hordofuu jirtan gaafii keessan arguu jirra. Gaafileen hedduun ka dhiyaatu kitaaba barreessuuf maltu si kakkaasee ka jedhu kan irra haasofne turree website keenya ka BBC Afaan Oromoo irra dubbisuu dandeettanii kaaniin kitaaba kan kee eebbisiisuu fi biyyoota garaagaraatti imaluu fi kan Naayiroobii bor eebbifamaa asiin booda Awurooppaa deemta. Garuu kitaaba eebbisuu fi kaaniin qabsoo fuuldura yookiin qabsoo itaanuu irra haasa'uu fi jette maal jechuu? Bar dabre biroo tokko barreesseen ture. Kaaga amma gad dubbannu kana barbaree hin qabne wayi. Boqonnaalee qabsoo dabarsinee fi kan itti aanu. Callifnee ilaaluu hin dandeenyu. We owe it to our people. We owe it to the Ethiopian people. Oromoon hooggansi Oromoo anarraa dabalatee callifnee ilaaluu hin qabnu jechuudha callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Dur irraa kaasee ergan biyya alaa dhaqee irraa kaasee aadaa tokkoon qaba. Yeroo yaadni tokko dhufu taa'uun hol uummata wajjin marii banaa godha. Yaada kiyyaan dhiyeessaa gaafiin hin dhufaa chaalenjiin hin dhufaa yaada san keessaa gabbifnee hojiitti seenaa jechuudha. Clearly haalli amma Oromiyaan fi Itoophiyaan itti deemtu haalli jarri kun maqaa keenyan biyya ittiin deeman it is not sustainable, it is not beneficial, it is a disaster. Qabxii kana uummata wajjin mari'achuun barbaada. Uummata wajjin haasa'uun barbaada. Uummanni yaada kiyya challenge akka godhaniin barbaada. Anis challenge gochuun barbaada jechuudha. Kanaaf kitaabni akkuma carraa kana waliin dhufe malee amma marii sana irratti gaazexeessitoota akka keessanii bakka adda addaa jiran wajjinis haa ta'u uummata bal'aa biyyoota alaa keessa jiru wajjin mari'achuun barbaada jechuudha. Waan hin gaabbineef hedduu barreessite kitaaba kan keessatti ka uummati beekuleen hedduutu jira kaati hin gaabbineef. Ammoo xiqqoolee hin gaabbitu wanni ati irraa gaabbitu tokkollee hin jiru. Maaliin gaabba Oromoo ta'ee dhalachuu kiyyatti immoo uummata kana qaanii keessaa baasuu kiyyatti ni qaabbamoo bar gaafaan qabsoo seenu murbaa kanaan eeggadda ijoolleen jedheen kan manni areeda qabu. Ani qancaraadha beeyta. Ijoollummaa keenyarraa kaasee maal akka ture beeyta sababa rakkoo abaa'oo keessa uumamaa tureen Oromoon miliyoona 50 taate warra miliyoona 5 keessaa dhufeen akka feetetti dhiitamti waggaa 50 deemanii homaan fidan Oromoon mana barcaa dhayitu kanuma mana taaziyaa dhayitu kanuma mana farsoo dhayitu kanuma Oromoon hamilee wal cabsa Oromis hamilee nu cabsa ture. We changed that. Arriyoo xiqqaate Oromoon waa gochuu hin danda'u namni jedhu kamaraati malee hin jiru. Kamaraati illee hin jedhu. We proved. Ummata kiyya amane because I know my people. Ummata kiyya amane callifnee lafuma kaanii dirriin jenne akka jarri kaleessa jedhanitti kitaaba keessatti nagarta. We spend years after years hin qoranne. Qabsoo kamtu haala qabatamaa biyya keenyaatiif ummata keenyaatiif baasee jenne beekumsa keenya san teknoolojii ammayyaa wajjin haala uummanni keenya keessa jiruuf haala addunyaa wal qabsiifnet osoo tuffatamnu the biggest contribution an Oromoodhaa godhe cabaa hamileedhaa keessa baasudha. Repairing the collective collapse of self-esteem. Har'a immoo tokko kan aarsu kaleessa Oromoon qabsaa'uu hin danda'u jedheet saba keenya hamilee cabsuudhaaf irratti hojjaa turan. Har'a immoo Oromoon biyya bulchuu hin danda'u yeroo kitaaba keessatti yoo ilaaltanii turtan aangoon nuun malaa jee 2015 maal barbaaddan isaa maal barbaadan Finfinnee pirezidantii Oromiyaa si goona waan akka no
aangoon nuun malaan jedhee jaba baasee jennaani Oromoon biyya bulchuudhaan qophoofneedhaan isin garsiifnan jedheen. Biyya bulchuu hin danda'u jedhan. Oromoon biyya dhiisii ol bulchuu hin danda'u jedhan back in the day. These guys proved that. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u kan jedhu san dhiphinaan wallaalummaan of tuulammaadhaan ijoolleen tuni qaanii san Oromoo irratti fidan. Har'a Oromoon bakka jiruun hoggaa isaa miidiyaa irra bayan qeensa ofii keessatti dadhabamuu barbaada. Oromoon bee uummata oral society uummata dubbannee dhagaa amansiisuu dandeenyu bar. Uummata hojjannee ofii miti addunyaa kanaadhaaf. Hayyoonni Oromoo bakka meeqatti addunyaa hoogganaa jiran. Har'a Oromiyaa diiganii dachee dhiigaa godhanii ummatoota Itoophiyaa abdii guddaa nurra ture yaadattaa 2018. Kanaafi again I want to try one more time. Ummanni keenya hamileen isaa akka hin cabne. Ummanni hamileen isaa cabe bara baraan salphata. Hamilee ummata keenya eeguudha. Kanaaf dongoroon hojjedhe jira yaa baay'eedha. Bagan dongoroo hojjedhe immoo. I was young. I was energetic. Kottee baay'eedhaan jedhe. Bakka baay'een seene. But I delivered. Anaaf warri wajjin hojjenne waan ummata keenya waadaa galle deliver godhaa geenye jechuudha. Kanaaf maaliif hin gaabbu jette? Akka hin gaabbuu barbaadan ana qofaan hin beeke. I'm speaking on behalf of Oromos. Akka gaabbinu barbaadan. Hin gaabbinu wanni gaabbinuuf hin jiru. Itti yaadne hojjenna hojii dongora keenya irraa hin baranne hin sirreessina itti deemna. Ammas yoo taate amma warri hedduun sirna kanaan gotti hidhuu keessaniif hin gaabbisani hin gaabbinu. Hin gaabbinu. Jallaa ormaa kaafnetti jallaan keenya dhufe. Jallaa kana kone hundiriirsinaa yoo karaarraa kaafna simple. Diriirsuun danda'ama. Ni Allah dinnaan munni hogga jallate ibidda keessa. Hin beekan kazara akka tolchan hin jiraami. Ibidda keessa. Yookiin jallata yookiin caba. Jallatee garuu itti fufuu hin danda'u jechuudha. Dubbii kee akka nu badheetti amma adeemsa kana dura deemaa turte deebistee yaaluudha barbaadda akkasii akka duula qeerroo kakaasanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuu wayii. Wanni akkasii hin jiru. You have to be adaptive. Warri hojjettu keessatti. Amma I just want conversation. Haasaan barbaada amman. Haasaan barbaada. Bakka san hin geenye. Karaan qabsoo baay'ee jira. Karaa irra hin deddeebinu. Karaan tooftaan haaraa baay'ee jira. Modern era. Gaafan biyya alaa dhaqu. Generation paaltookii turre. Generation Facebook itamo generation Twitter mali TikTok as technology changes society keessa gaa jijjiiramu strategy keessa waliin jijjiirama anamma achillee jiru amma waa'ee qabsootu asaan jiru waa'ee sirna kana goonaa miti we need to have a conversation akka Oromoo salphannee jirra we have let down the Ethiopian people ummata Oromoo qofa osoo hin ta'in ummata Itoophiyaa ummata gaanfa Afrikaa we have let them down liability taaneera ummata guddaadha nu baay'inaanis teessuma lafaatinis Somaaleen irraa abdii qaba dhayin lola isaan wajjin seen har'a mootummaan abii Oromoon hin lola Amaaraan hin lola Tigreen hin lola Eertiraan hin lola Somaaleen hin lola no Oromoon ummata kana hunda wal taasisee wal hin dhaga'ee naannoo gaanfa Afrikaa kana seenaa jeequmsaa seenaa lolaa keessaa baasee tasgabbeessee hiyyummaa bara baraan ummanni naannoo kanaa kun ittiin beekamu keessa baasee jaaruuf kan danda'u Oromoodha. Maaliif risoorsiidha qabna, dhugaa qabna, lafa bal'aa qabna, aadaa qabna, gadaa qabna. Kanaaf wanni nu barbaadnu what I want this conversation amma kan boodatti dhufna ammatti wanni hin barbaadu warra mootummaatis qeeqnani dhiyeessu come on kana caalaa callifnee kufaatii kana caalaa salphina kana caalaa keessa seenuu hin qabnu. I am calling for conversation. Mootummaa wajjinis warri mootummaa ola jirus haasa'uu qabna amma. Gadi baanee dhugaa walitti himnee haasa'uu qabnadha. Ayyee tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo gama Facebookiidhaan hordofaa jirtu dhaggeeffattoota keenya keessumaan keenya Jawar Mohammed kitaaba haaraa hin gaabbu jedhee guyyaa boruu eebbisiisa guyyaa kamisaa jechuudha Keeniyaa Naayiroobii keessatti isa booda immoo gara biyyoota Awuroopaas ni mala dhimmoota hedduu kaafne dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessaa
qeeqawwan jajjabaa himannawwan jajjabaa mootummaa akkasumas immoo paartii biyya bulchuu irratti dhiyeesseera. Isarratti jarri mootummaa deebii kennuu yoo qophii ta'an balballi keenya banaadha. Gara xumuraa tarii dhimma gaanfa Afrikaa kana kaasteetta. Amma Itoophiyaan keessumaa bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaanaa Somaalilaan wajjin walii galee waggaa tokko muddama hamaatu ture. Inumaa lolattiyyuu seenuu danda'u Somaaliyaa fi Itoophiyaan jedhamee sodaatamaa ture. Dhiyoo kana immoo Turkiitti ijaarsummaa Turkiin waliigaltee irra gahameera. Gaanfa Afrikaatti dhagahamtummaan kun dhiibbaan Itoophiyaa laafaa jira akkasitti bakka kanama siyaasaatti karaa ittiin ulaa galaanaa argatanoo maal ta'uu qaba? Hariiroon gahee Itoophiyaan gaanfa Afrikaa qabdu laafaa osoo hin ta'in hin jiru du'eera. Dippiloomaasiin Itoophiyaa du'eera. There is no diplomacy. Itoophiyaan anchor state turte. Ethiopia used to be an exporter of security. Zamana Mallasis, Sandro Sote, keessattuu zamana Mallas, fi zamana Haile Sillaasees. Har'a garuu Ethiopia is seen as an exporter of insecurity, source of instability itti ilaalamte. Sirni amma jiru kun biyyoota ollaa kana hunda wajjin sadarkaa walaa caalu malee walola keessa jira. Laaffachuun biyya tokko anchor state exporter of security ka godhu dura keessa isaatti tasgabbii yoo qabaate. Ollaa wajjin immoo wal hubannaa irraa ka jaa'u taate anchor state jedhamee ilaalama. Amma garuu keessatti wal nyaata, keessatti biyya diigaa lola keessa jira, ollaadhaan immoo lolaa jira. Waa'ee ulaa galaanaa, Itoophiyaan ulaa galaanaa ni barbaachisaa? Yes. Itoophiyaan ulaa galaanaa kan daldalaa qofa osoo hin ta'in neevii illee qabaachuu qabna. Maaliif? Qabaachuun keenya garuu Itoophiyaa qofaaf miti. Itoophiyaan diinagdee guddaas kan qabdu, waraana guddaas kan qabdu, uummata guddaas kan qabdu naannoo kanatti Itoophiyaadha. Naannoo kanatti humnoonni bakka fagoo irraa dhufan ulaa galaanaa Red Sea fi Indian Ocean kana irratti sochii guddaa godhaa jiran. Biyyoonni naannoo kana dantaa bishaan irraa qaban eegsifachuudhaaf humna kophaa isaaniitiin deemuu hin danda'an. Tumsa Itoophiyaa isaan barbaachisa. Itoophiyaan kana wanni humnaan godhuudhaaf deemtuuf hin jiru. Dantaan keenyaaf dantaan Somaaliyaa, dantaan keenyaaf dantaan Eertiriyaa kan wal falleessu miti. Eertiraan akka biyya tokkotti biyya walabaa siyaasa walabaa haa taatu malee diinagdeen isii Itoophiyaa irraa walaba ta'uu hin danda'u. Economically dependentiidhaan wajjin. Garuu humnaanis irraa fuudha. Sindaan macaqaa fayyadteen yaraan fedhellee taatu hamma fedhetti onnetu dhiitata. Dippiloomaasiidha gaafata. Uummanni Somaaliyaa keessattuu waggoota 6 dabretti an bakka hundatti even yeroo wal mormaa turre Abiy wajjin bakka hundatti Abiy waan tokko difeen godhaan ture. Imaammata Somaaliyaa irratti gaggeessuun. Yeroo dheeraadhaaf mootummoonni dhufaa dabran dhimma Somaaliyaa keessa seenanii jeequudhaan Somaaliyaas laaffisanii Itoophiyaafis madda rakkoo ta'aa turan. Abiy waggoota 5 aangoorra ture kana gochuu dhabuun isaa galateeffatamuu qaba ture. Bara dabre all of a sudden waan rakkoo guddaa nuuf Somaaliyaa jidduu osoo hin ta'in sadarkaa addaatti godhamu keessa seenan. Qophii malee, tarsiimoo malee, tumsa odoo hin jaarratiin itti deemame. Bifa adda addaatiin balaaleffannaa dippiloomaasii bahaa dhihaa. Chaayinaa fi Ameerikaan dura wal ta'e. Diplomatic isolation keessa nu seensisee jechuudha. Dhiibbaan sun amma Abiy harka kennatee akka mallatteessu isa godhe. Credibility is the currency of foreign diplomacy jedha Tony Blair. Credibility it mootummaa Itoophiyaa, sirna mootummaa Itoophiyaa baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa nu barbaachisaa. Warri didees hin jiru bar. Biyyoonni ollaa jiran kun nu barbaadan ta'e ni daas. Because ikonomii guddaa jira, potentiaalii guddaa jira, uummata guddaa jira. Sochiin daldalaa naannoo kanaa immoo laaffataadha. Nurratti wal loluu qaban turan Jibuutiinis, Eertiraanis hundumtuu. Garuu immoo gaafa ati qoma dhawattee nam fudhadha jettee humnaan deemte kafuu hunduu dura dhaabate jechuudha. Kanaaf waan irraa baratamuu qabudha. Doongora guddaatu hojjetame. Rakkoon waggaa 6 kan agarre tokko maali? Yaanni gaggaariin waggaa dhufe akkaataan itti hojii hiikuudhaaf deemamu kan xiinxala bilchaataa fi beekumsa qabu ta'uu dhiiseet jarjarumaa fi hawwiidhaan. Ulaa galaanaa wadaba arganne jedhanii uummatatti ce'anii godhuun uummatuma harka dhoofsisuudhaaf jecha wanni godhamu kuni Itoophiyaas miidhaa jira. Hoggansa maqaa hoggansa biyya saniitis baay'ee miidhaa jira.
Galatoomee sagantaan keenya gara xumuraa deemuu jira. Saatiin see kennaa yaad gabaabaa dabarfachuu dandeettu kaameraan kee kana. Uummataan haasawuu barbaadde. Daqiiqa gabaabaa keessatti. Taruu uummata haasaa ture meemmoo. Gammallee uummata. Directly yaad uumaa yoo qabaatu. Rakkoon hin jiru uummata kiyya galmattiin fuula isaa keessa ilaalaa ittiin haasaya warri BBC hedduu ulfaadha. Akkuma reefu jee an yaadan dura kaayaa jira yeroo barbaadetti qaamni barbaade dibeet barbaannan I'm fully charged and ready. Great. Galatoomatillee yeroo kan kee fudhateen waliin haasa'uu keetii fi baay'ee galatooma. Galatooma isaaniis hordoftoota BBC afaan Oromoo kuniin sagantaa keenyaa ka stuudiyoo keenya BBC stuudiyoo Nairobi irraa isin dhaqqabu maqaan kee Asli Galgalooti. Aga yeroo biraatti baay'ee galatooma keessummaan keenyarraa Haji Jawar Mohammed ture. Haji Jawar xiinxalaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamoo fi haala siyaasaa Oromiyaan am keessa jirtuu fi Itoophiyaan keessa jirtuu fi gara fuulduraatti maal hojjechuu akka yaadannoof ibsee ture. Isanillee nu hordofuu keessaniif yaad keessanii nu dhiyeessuu keessaniif baay'ee ulfaadha. Am maqaan kee Asli Galgalooti. Haji itti naa dabalte galatoomeetis. Guddaa galatoome. Ayyee.